Hordoftoota keenyaa akkam jirtu? Kun Arsadee Miidiyaati. Arsadee Miidiyaan dhimmoota Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatudha. Dhimmoota Oromoo gama siyaasaan, dinagdee fi hawaasummaa irratti namoota afeerreetii isin dhageessifna. Qophii kana kan isinii dhiyeessu ogeessaa teeknikaa keenyaa Jaallolumaa waliin an Abbaa Malkaati. Akkuma aadeeffannee har'aa keessummoota lama afeerree jirra. Isaanis obbo Ibsaa Guutamaa fi Piroofeesar Makuriyaa Bulchaati. Duraan dursee keessummoota keenya maqaa Arsadee Miidiyaatii fi daawwattoota keenyaatiin isin galateeffadha. Galatoomi Abbaa Malkaa. Yaarii egaa akkuma amma irraa ibsee keessummoota keenya kan waliin har'aa mata dureen irratti mari'annu haala sochii biyya keessaa yeroo ammaatii fi adeemsa isaa ilaalchisee yaada tokko tokko kaasneeti irratti haasofna. Kanaaf kallattiidhumaanitti gara marii keenyaatti ceenaa. Jalqabaa gama obbo Ibsaatiin eegala. Mee sochii uummatii keenya yeroo ammaa godhaa jiru kun itti bahaa qabsoo bilisummaa Oromoo kanaan dura adeemsifamaa ture waan ta'eef isa sanaan wal qabsiistanii akkasiin haala ammaa kana nu ibsitanan barbaada. Haa ta'u haalli sochii uummataa amma jiru sochii uummataa isa kanaan dura calqabe jaatamoota keessa calqabe isa gara xumuraatti fiduudhaaf kan deemaa jiru. Sochiin uummataa kuni bara Haayile Sillaasee kan eegale waan guddaa warraaqsa guddaa kaasee waa'ee lafaa irratti lafii kan qotee bulaa haa ta'u kan jedhu irratti qotee bulaan keenya sochii guddaa agarsiiseetu kan warraaqsi fudhatamee dhufe. Garuu akkuma kanaan dura beekame duris Oromoon yoo socho'u waatu dhufe karaa jalaa buta, waatu dhufe karaa irraa maqsa. Warraaqsi Oromoon calqabe suni achirratti butamee waggaa 17 dargiin itti taphataa lafii keessanii lafa kan mataa godheera jedhee baasetti lafa kan mootummaati jedhee lafa. Kan mootummaati lafa yoo jedhu waa'ee lafaa hin geeddaramne jechuudha. Isa bara Haayile Sillaasee bara Minilikii kaasee kan jedhudha. Kan gidduudha ka'anii warra abbaa lafaa warra naftanyoota dur lafa kennameef isaantu gidduudha ka'e malee lafichi harka uummataa hin galle. Lafichi kan mootummaa koloneeffataa ta'ee hafe. Mootummaan suni abbaa barbaade kenna. Abbaa barbaade fideerra qubatiisa. Qurrammii uummati qabu akkuma turetti hafe jechuudha. Kanaaf uummati sochii calqabee sochii sanaanii amma sochii isa kana keessatti kallacha qabsoosaa uummateetu adda bilisummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo waan tureef addi bilisummaa Oromoo isa uummati iddoo hallee ta'ee abbaa lafaa caalaa gurmeessee yeroo jalqabaaf Oromoon ijaarame qabsootti bobba'ee dargii warra kaan warra akkuma qabsootti bobba'ee dargii kuffisanii itti galanii hidhata wayii uummatan koaliishin hidhata uummatanii mootummaa ce'umsaadhaan waan Oromoon barbaadu fudhatanii chaartara keessa galchan. Chaartarri suni kan yerooti.
yeroo sana keessatti yeroo kenname keessatti ummati nama filatee Oromiyaan bulcha filattee hundumtuu bakka jiranitti Amaarris, Tigreenis, Maaloonis bulcha isaanii filatanii isa booddee mootummaa dhaabbatee sanarratti waan barbaadu gara barbaadutti mootummaa ce'uudhaaf gara barbaadutti ce'aa kan jedhudha mataa namaa keessatti. Gara barbaadutti ce'anii uummati Oromoo hireessaa sabummaa ofiin murteeffachuuf mirga isaatii kan jedhu mirga dhalootaati. Mirgi kun immoo walitti beekamu hidhata sana keessaa baase. Hidhata sana keessaa baasee matatti fuulee isa mancaa guddaa uume. Yeroo itti wanti ijaaramu loltuu meeqatu dhume kan irraa hafan immoo itti fufan. Itti fufanii ittuma yoo jiranii humni diinaa caalaa jabaataa, caalaa saamaa humnuma qabeenyuma Oromootiin deebisee Oromoo rukutaa ture isa jala akkuma ta'etti dandamatee uummati socho'utti ka'e. Uummati socho'utti ka'e amma gaa sochiin suni sochii gabaabsuudhaaf waan illee gabaabsuudhaaf sochiin sun sochii 2015 godhame sana hundumtuu argeera. Sochii uummataati. Uummata socho'e. Dur dhaaba isa sochoosu uummate. Dhaabi suni amma bakka sana gahuu hin dandeenye. Bakka sana ga'ee uummata kana qurrama isaa fuudhee kan ofii godhee geggeessu Tarsimoof tooftaa adda addaa baasee gochuu hin dandeenye. Lafa hin dandeenyetti uummati caluma jedheen ta'e. Uummati mirga isaa gaafate. Mirga isaa gaafatee gaafataa jira. Gaafataa jira amma yeroo inni humni isaa cimee diddaan isaatti cimee yoo dhufu ammas akkuma durii san akkuma akkamii qabdi karaarraa maqsuuf humnootii yaalan baay'eedha. Qabsoo uummataatu ta'in kan alatti dhaga'amu, kan sagalee qabu, kan addunyaatti himamu, kan qabsiisii adda addaa kana keessatti beekamu waan addaati. Qabsoo uummataa sana tun ta'in waan addaati. Waan qabsoo sana ammasii mucuceessuuf, qabsoo sana gara fedha ofiitti geessisuuf. Mee gara kanatti ni deebinaa marii keenya gara kanaatti gara kamitti deemuu qaba adeemsa isaa jedhutti deebinaa. Mee Piroofeesar kanarraati isinillee gaaffiinuma wal fakkaataa kanaaf sochii uummataa kana akkamittiin ilaaltu gara inni itti deemuu qabu immoo booda itti dhufnaani. Jaallee ibsaanii waan baay'ee ibseera. Waan lafaa ilaalchisee waan ni kaase suni egaa jalqabuma qabsoo Oromooti. Oromoo kan inni gaaffiinsaa ilaa inni siyaasaa hin jiru jechuun utoo hin ta'in durumaayyuu waa'ee mirga garbaan hin turre jechuu utoo hin ta'in waan lafaa ilaalchisee waan jireenyaa wanta ta'eefi uummanni keenya immoo harka dhibba keessaa harki dhibbi waa'ee lafuma isaatiin jiraachaa ture jechuun hin danda'ama. Inni qotee bulaa inni tiffatu akkasuma lafa isaarraa horii isaa tiffatee bulaa ture. Lamni gaaffii guddaa hundee jireenyaa ture. Isaan jalqabeetu egaa akkuma jaallee ibsaan jedhe qabsoon suni 70 keessatti fincilaa Itoophiyaa keessatti ta'e sanarratti ga'e. Bartuun keessatti qooda fudhatte. Bartuun hundumatu keessatti qooda fudhate. Gaaffii lafaa ture tokko gaaffii lama keessaa inni tokko eenyummaa sabaa,
Inni kaan immoo gaaffii lafaa ture. Gaaffii sana dargin akkuma jaallibsaan jedhe hin deebisne mootummaatu abbaa lafaa ta'ee isatu turee dhufeetu kunoo wayyaaneen gaafa galtu wanta sana jijjiiruu dhiiste abbaa lafaa taate. Directly yookiin akkasumatti deemtee abbaa lafaa taate tuun ta'in mootummaati jettee ofii isheetii gurguruutti kaate takka turte. Egaa wanti sun deemee Finfinneerra ga'e gaaffii Finfinneerra. Maaster pilaaniin kuni kan amma ijoolleen akkasitti irratti kaatee lola guddaa fide achirraa darbee immoo 2015tti lolli guddaan kan inni qabsoon kun bal'ate lafarratti hundaa'eetu lafa hundeensaa wanti sun ammallee deebi'ee hin jiru. Qabsoo Oromoo kana iddoodhaan ga'uudhaa fi tokkoffaa abbaa biyyummaa inni jennu qabeenyi lafa keenya keessa jiru qabeenyi biyya keenyaa suni qabeenyi Oromoodha. Qabeenya Oromoo ta'uutu irra jira Oromoodha kan kanarratti murteessuu namni gara biraan dhufee hankootii jedhee irraa kaasee atachi asirraa ka'ee abaluu dhufee addanarraa qofatu jechuu hin danda'u kan jedhudha. Isatu iddoo hin geenye eenyutu iddoodhaan ga'aa kan jedhu egaa jaarmayaa Oromoo uummata Oromoo mataa isaati. Amma akkuma jaallibsaan jedhee qabsoon gaafa jalqabamte uummanni Oromoo dhumaayyuu qabsoo godhaa ture. Garuu qindooma hin qabu ture qabsoonsaa. Iddoo adda addaatti akka lolaa ture akka qabsaawaa ture hundumti keenya iyyuu hin beekna. 60 keessa wanti dhufe Maccaa Tuulamaan amma tokko waa'ee lafaas kaaseera waa'ee afaanis kaaseera waan tokko kaasee dhufe bartuuni Oromoodhaa qabsoo kana keessa turte abbi tokko xiqqoo turte namni isheema bartuu kana keessaa iyyuu nama xiqqoodha qaba waa'ee gaaffii Oromoo mirga Oromoo irratti kan xiyyeeffate yookiin kan galeef iyyuu kan ture. Isaan kanatu adda bilisummaa Oromoo uume. Adda bilisummaa Oromoo kuni jaarmayaa uume. Jaarmayaan kuni bilisummaadhaa fi jedhee kaayyoo lafa kaa'ate. Kaayyoonni lafa kaa'ate kuni waan hundumaa kan hiikuu jedheetu kan inni lafa kaa'ate. Waan hundumaa jechuun waa'ee lafaas waa'ee mirga namummaa adda addaas achi keessa kan hawaasa tokko barbaachisu. Abbaa biyyummaa hundumaayyuu wanta hammatu kan ta'ee fi qabsoo sana geggeessaa ture akka jaarmaa xiqqoo tokko nama baay'een hin turre. Bal'ataa dhufee 91 ta'ee 91 booddee wanta ta'e hundumti keenya iyyuu hin beennaa wanta dadhabame sana amma guutuutti uummanni Oromoo isa adda bilisummaa Oromoo qabsaa'uudhaaf yookiin argamsiisuudhaaf ka'e sana lafa jaarmayaan ana jedhu iyyuu hin jirretti jaarmayaan jiru garuu kan geggeessu akkasitti qindaa'ee hin jiru. Uummanni isa adda bilisummaa Oromoo ittiin ka'ee anuu iddoodhaan gaadhaa kan jedhu fakkaata. Egaa karaa adda addaa wanta kana saamanii harkaa fudhatanii waan gara biraatti warra geggeessuudhaaf qopheessaa yookiin hawaa jiranii hin jiru isatti boodayyuu deemina. Kanaan itti dabaluu barbaada karaa koo. Galatoomaa egaa sochiin kun hidhataa dhawaataan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uummanni Oromoo godhaa turee fi adda bilisummaa Oromoo godhaa turee fi jiru ta'uu isaati irraa ibsitanii mee kallattiidhaan egaa sochiin amma uummanni keenya kaasaa jiru kun godhaa jiru kun mormii garaagaraa kaasaa jira gaaffii bu'uuraatis gaafachaa jira haala yeroo irratti hundaa'ees gaaffiilee garaagaraa qabateeti kan inni hiriira ba'aa jiru kuni mee adeemsa hiriira kanaarratti fakkeenyaaf hiriirri bahamuun wanni gaaffii gaafatamuu qabu kan yerootiin wal qabatee deemu ta'uu akka inni qabullee hubatamaadha. Isa kanaaf sochiin godhamuu qabu qindoomina attamii qabaachuu qaba jettaniitti yaaddu obbo Ibsaa.
amma nuti halaalaa ilaalleetu fayyaada kennu halaalaa yoo ilaalleeyyuu ta'e akka as teenyee ilaallutti akki uummatitti adeemaa jiru akki dhalootii qubee waan kana itti geggeessaa jiru waan jaarmiyaan hin jirre hin fakkeessu jaarmiyaa attamiiti jaarmiyaa uummatatu quba wal qabaatee amma nu biran darbu kan kanaan dura nu bira darbe amma nu bira hin darbu kan jedhee didee fakkaata sana lakki akkasitti hin deemtu akkatti deemtu nu beenna yaada kees beenna si jaallanna si wajjini nu wajjini qindeessinee si geggeessinaa kan jedhani ifatti kan ba'an jiru dhuguma jara kana jarri kun wajjiniin deemuu danda'u wajjiniin deemuu hin danda'an hin jedhu waan ifaa waan lafa jiru waan argamaa ilaalamaa jirudha ijoolleen Oromoo iddoo halla jirti amma nuti dur anas qabsaa'ota biraas yaa fudhannu mootummaa Haile Sillaasee keessas mootummaa Dargii keessas hojjenneerra achi keessa yemmuu hojjenneetu waan uummata keenyaaf ta'u immoo lafa jala mari'ataa maal eessatti geessinu akkam goonuu jennee mari'ataadha kan nu dhufu. Yeroo achi nurratti beekamee hamaan nurra ga'uudhaaf ka'u hammi dandeenye daggalatti yoo baqannu hammi kaan immoo qabamnee hidhamne. Warri daggalatti baqate dhaaba sana isa keessa turan sana yoo agarsiisaatii yoo turanii makalaakaa yoo turan eessa yoo turanii fudhatanii miti kan ba'an kan isaanii miti dhaabichi. Dhaabii makalaakaa dhaabii maaloo dhaabii Dargii dhaabii Haile Sillaasee wayim dhaabii koloneeffataa impaayera Itoophiyaa kan Oromoo waan hin taaneefi fudhatanii bahuu hin dandeenye. Waan fudhatanii bahuu hin dandeenye ofii bahee abbaan ammas yoo ta'e dhaabii alagaa dhaaba halagaati. Dhaabii koloneeffataa dhaaba koloneeffataati. Achi keessa namooti jiru. Sabboonoti jiru. Sabboonoti suni ba'anii kan loluun irra jiru yeroon isaa amma. Akka achi keessa taa'anii kottaa wajjiniin lol as keessatti kottaa jechuu hin danda'an. Maaliif qe'ee diinaatti nama waamuu irra jiru. Qe'ee diinaatti nama waamuutu hin ta'in ofii ba'anii loluudha. Biroo akka agarrutti amma namni isaan keessaa tokko yeroo ba'u yeroo hojii gadhiisu federaalanii cimsaa'edha. Federaalan cimsa jechuun maanni koloneeffataa impaayera sanaan cimsaa jechuudha. Oromoon fedha isaatiin impaayera hin dhaabne. Fedha isaatiin federaala hin dhaabne. Gara sanatti deemuuf adeema. Waan alle fedha isaatiin akka hojiirra adeema. Garuu haalumaan yoo ilaalanii wanti ta'aa jiru wanti deemaa jiru kan impaayericha cimsu malee Oromoo fakkaatanii Oromoo fakkeessanii kaayyoo Oromoo fakkeessanii cimsu kan sana laaftu yookiin kan Oromoo jabeessu miti. Kan Oromoo abbaa biyyummaa isaatii fi mirga namummaa isaa hawwii isaa dharraa isaa kan deebisuuf miti. Kanaaf haalli amma jiru akkuma jalqaba jedhe haalli amma jiru wal xaxaadha. Wal xaxaa waan ta'eef hubannoo guddaa barbaada. Ijoolleen qubee dhalooti qubee sirriitti hubachuutu irra jira. Saalanii waan kiyyoo diinaa keessa litin kana kan hin jedhu. Gaarii galatooma mee Profeesar kanarratti xiqqoo akkasiin dabalatan kanan barbaadu akkuma isaan amma kaasanii Oromoon waan barbaadu qaba. Waan barbaadu fedhiin uummata Oromoo maa inni jettanii yaaddu isin? Fedhiin uummata Oromoo bilisummaa akka ta'e hundumti keenya iyyuu hin beekna. Bilisummaa jechuun sun maal jechuudha akka ta'e sanarratti hiika adda addaa laachuu dandeenya ta'a yookiin hiika adda addaa jiraachuu mala. Bilisummaa jechuun
abbaa biyyummaa jedhamaa jira. Abbaa biyyummaatiin abbaa biyyummaa jechuun akkuma sila jedhe biyya keenya irratti abbaa qabeenya keenya ta'uusaa beekuudha jechuun akka uummataatti qabeenyi biyya Oromoodhaan Oromooti jechuun qabeenyi waan lafa keessa jiru waan lafarra jiru natural resources biyya sanaa kan jedhamu afaan Ingiliziitiin kan Oromoo ta'u kana irratti immoo kan bilisummaa jechuun mirga argachuun qabsoo amma jiru kana biyyaasaa abbaa biyyummaasaa akka argatu eenyummaansaa gaaffii malee akka kabajamu biyya isaa sana irratti kan murteessu abbaan biyyaa jechuun mootummaa biyya Oromiyaa jedhamu irratti kan mirga qabu aangoo qabu uummata Oromoo godhuudha. Itoophiyaa tursuu miti wanta odeeffamaa jiru hin dhageenya biyyattiin kun faca'uudhaaf adeemti biyyattiin kun faca'uun irra hin jiru kan jedhutu sana miti gaaffiin inni jalqabaa nuufi yookiin Oromoodhaaf kansaa kan ture ansaa godhachuudha. Sana irratti qabsaa'utu irra jira. Adda bilisummaa Oromoo kan ka'ee fi bilisummaa akkas sanaa fi uummanni Oromoos kan irratti du'aa jiru kanumaa fi kuni namaaf galuutu irra jira. Abalufaa wajjin firummaa qabna abalufaa wajjin wal fuunee irraa inni jedhu sun abbaan fedhe iyyuu abbaa fedhe wajjin wal fuudhuu danda'a. Abbaan fedhe wajjin iyyuu firoomuu danda'a. Biyyi lafaa kun uummanni biyya lafaa kun waliin firoomaadha iddoo baay'eetti. Awurooppaan kun akka jirutti dhiigaan illee tokkodha. Isa wal fuudhuu kanaan illee mootii isaanii durii inni Raashiyaadhaa ka'ee amma Ingilaandiitti, Xaaliyaaniidhaa, Giriikiidhaa ka'ee amma kunoo biyya jiru kana Noorwee, Suwiidin kanatti warra wal fuudhanii wal keessa turanidha. Garuu biyya mataa isaanii qabu. Afaan illee warri wal fakkaatan afaan isaanii illee tokko warri ta'e jiru garuu biyya qabu. Hankeenyas yaada sanaan deemneetu furmaata sanatti akka adeemnu warra ollaa keenya wajjinis ijaa wal fuune wajjin jiraachaa turre yookiin immoo ijaa nu weeraranii biyya keenya qabatanii wajjin jiraachuu nurra jira jennee otoo hin ta'in biyya keenya isa kaanee fi isa duunee fi bilisa baafneetu wajjin jiraachuu dandeenyaa kan jedhu sana irratti hundaa'utu irra jira. Akkas yaadutu irra jira uummanni keenya kanan jedhe. Gaarii galatooma egaa akkuma isin irraa kaastanii sochii ummati keenya godhaa jiru kana sodaarraa kan ka'e wayyaaneen yeroo garagaraatti hiriiruma uummanni nagaadhaan wal dhaga'ee yaada barbaadus gaaffii mirgaasaa gaafatee nagaan bobba'ee galu kana basaasota see itti bobbaasteeti jeequmsa uumuu akka namni walitti bu'u gochuu akka poolisiin uummata keenyaa fi poolisiin wal lolu gochuu isa kanarratti akka isheen hojjetaa jirtutu argamaa qabamaas jira. Isa kanarratti uummati waan barbaadu yeroo himatu naamusa attamiitiin illee gaafachuu akka inni qabu waan irraa himtan qabdu obbo Ibsaa gara keessanitti hin deebi'a. Wanti ati gaafattu kun sirriitti naan galleessaa hin beeku waa'ee poolisii relationii hariiroo poolisiif uummata keenya gidduu poolisii Oromiyaatiif uummata keenya gidduu jiru yoo kaafne poolisiin Oromiyaa dhaaba halagaati dhaabisaa. Poolisii Oromiyaa keessa sabboonota hedduu jiru. Haadha qabu, abbaa qabu, ijoollee qabu, maaloo qabu, ajajaanii ajjeesuu danda'u. Gaabbuu danda'u booddee. Kanaaf sabboonaa kan ta'anii keessa deebi'anii ilaaluutu irra jira. Uummati keenya naamusa akkasitti kan jedhu kuni anaaf naan galu. Maalni fakkeenyaaf gidduu kana hiriira guddaatu godhamaa jira. Hiriira sana
abbaan fe'e hawaamu kan bahe uummata kan ilaaluun nurra jiru uummata kan bahe abbaan fe'e tuttuqee haa kaasu garuu uummati kanaan duras komee waan qabuuf komeensaa waan deeggarsa waan hin deebineefi hiriira godheera hiriira guddaa iddoo baay'eetti godhe hiriira kana keessatti alaabaa Oromoon beeku Oromoon qabsoo isaa keessatti uummate qabatee ka'e sana qabatee deema sun maanni alaabaan suni akeeka qaba akeeka alaabaan mallas alaabaan carqiidha jedhe dhuguma alaabaan carqiidha alaabicha miti alaabaa sana duuba akeeka jira akeeka kun kaayyoo bilisummaa Oromooti kaayyoo sana warri jibbanii alaabaan sun eessattuu akka mul'atu hin barbaadan gaaffiin sun eessattuu akka ka'u hin barbaadan namni kan du'uuf alaabaa sana inni qabate maaliif rukutamaa maaliif du'a mirga isaati waan barbaade qabatee ba'uun mirga isaati akka ilmoo namaatti mirga isaati waan barbaade qabatee ba'uu danda'a huccuu adii qabatee ba'uu hin danda'a gurraacha qabatee hin danda'a adii arangaadee bicaa maaloo sana qabatee ba'uu hin danda'a mirga namicha sicha ba'ee sana ishee kan Oromoo kana qabatee waan ba'eef maaliif rukutamaa maaliif kunoo nama rukuchiisuudhaafitu alaabaa Oromoo baachisan maaliif jedhu alaabaa Oromoo suni kaayyoo duuba jiru jira kaayyoo sanaaf du'uunii hundumarraa kan eegamudha alaabichaaf otoo hin ta'in alaabaan sun garuu walitti qabee agarsiisa nama kaayyoon keenya kana walabummaa keenya bilisummaa keenya kan agarsiisu kana kanaaf hiriiraa jirraa jedheetu hima akka waan inni dhofame wantoonni sirriidhaa jedhu shororkeessa dabsa shororkeessaa isa jedhan dabsi sun sirrii dheedhee warra fudhatee sana qabatanii bayinaa kan jedhan yoo sun sirrii miti jette itti baata shororkeessaan sun sirrii miti jette alaabaa kee qabattee waan qabdu qabattee baata waan inni dhowwe hundumaa qabatte waan inni dhowwe hundumaa fudhachuun sirra hin jiru kana gaa wantoonsa ummata keenya karaa bahaa fi kibbaatti du'aa jiru hin agarra ummata keenya kan loltuu wayyaaneen leenjisee itti ergite jala dhaabbatee kan rukutaa jiru kan ofirraa faccisaa jiru isa meerree kan Oromiyaa polisiin Oromiyaa miirre Oromiyaanis liyyuu poolisii qabdii jedhan meerri kan naqee uummata fuuldura goree kan irraa dhowwe amma isa mandara keessa waan jiru alaabaa qabatee isa bahe sana hin rukunne poolisiin keenya gaariidha gaariidha poolisiin keenya sana hin barbaadu ture ajajameetu hojjeta waan alle ajajaan hojjeta malee Oromoo ta'ee Oromootti hin dhukaasu ture akkas jedhuun iyyuu alaqooti isaanii amma Oromoo ta'ee Oromootti hin dhukaasin jedhu hin dhukaasinii miti dhaqiitii Oromoon isa lolatu sana dhaqii fuuldura godhii lolii irra dachaasi hin jenne kunnoo isa duwwaatu hin ta'in kanaan duras calluma jedhame saasiggatti yeroo warri Beenishaangul dhaqanii namoota qotatee bulaa ta'anii fixee maal godhanii dhaqanii dura dhaabbanne uummatuma sanatu ofirraa faccisa kana hundumaa yoo ilaallu afaaniin amma waan hallee dubbachuu barbaadu sossobuu barbaadu nukan keessanii maaloo jechuu barbaaduni abiyootaawii dimokiraasiidha waa'ee abiyootaawii dimokiraasii jedhan sana abiyootaawii dimokiraasiin immoo yoo calqabe abiyootaawii dimokiraasii kan mormani Oromoo warra dammaqee Oromoo warra horii qabu jedhameetu warra Oromoo dammaqeeti abiyootaawii dimokiraasiin jarri kun afaan abiyootaawii dimokiraasii dubbatu sana keessaa ba'anii gaafa dubbatanii kan isaan Oromoo ta'uun isaanii beekame akka Oromootti fudhatamanii kanaaf hariiroon poolisiidhaaf maaloo kan hin ilaalu akkasitti akkama gaarii egaa gara gaaffii itti aanutti ceenaa Profeesar gara keessaniin dhufa akkumaan sila kaasee jeequmsa hiriira bahamu keessatti jeequmsa
wayyaaneen kaastutu jira. Darbee immoo tokkummaan Oromoo akkasittiin jabaatee dhufuun yaaddoo kan itti ta'urraa kan ka'ee olola garaagaraa oofuu amaluma isaaniiti. Sun egaa dagganumaa kaasanii waan oduu oofanii shororkaa uummata keessaa buusuu yookiin immoo oduu tokko gadhiisanii ilaalcha uummataa irraa baruun amaluma isaaniiti. Fakkeenyaaf Oromoon akkasittiin ka'ee deemuun Oromoota saboota Oromiyaa keessa jiraatan illee yaaddoo akka ta'etti yeroo isaan itti dhiyeessantu tures jiras. Uummata ollaas immoo akkuma ammaa obbo Ibsaan kaasanii ollaa walitti naquudhaan nagaa dhoowwatanii ofii nagaan jiraachuu barbaaduun ni jira. Isa kana akkamittiin Oromoon itti dammaqee eeggachuu qaba jettaniiti yaaddan? Akkuma ati jette tuffiidhaan jalqabanii wayyaanee qofaa otoo hin ta'in Oromoo kan tuffatu hundumaatiyyuu 92 irratti adda bilisummaa Oromoo yoo mootummaa ce'umsaa keessaa ba'u sana loltuu Oromoo kaampiitti gashanii kaampii keessatti akka sanatti miidhamee tamsa'ee Oromoo akka fedheeyyuu taatee balleessuudhaaf yookiin meeshaa lolaatiin humnaan gadi qabuun nuuf salphaadha kan jedhutti dhaga'ame. Yoo yaadattu ta'e inventii godhuuyyuu uumuyyuu hin dandeenyaa jedhe siyyee Abrahaatiin atti fakkaata akkas kan jedhe. Oromoon kun waama tokkoyyuu jechuu hin dandeessu kan jedhudha. Eessumaa ukaatee waa ta'uun hin dandeessu kan jedhudha. Isaan qofaantuu hin ta'in biyyi lafaallee dandeessanii loltanii nuun jedhaa ture. Annu nan beekan ofii kooti waan dippiloomaasii kanas takka deemee haasa'uu fi isin loluu hin dandeessanii warra nuun jedhantu turan. Isaan sun lolanii biyya fudhatanii maal isiniif haa goonurree kan jedhantu turan. Oromoon akkasitti tuffatameetu egaa wayyaaneen akkuma fedhe godheeyyuu biyya sana nan bulcha jettee uummata keenya waggaa waggaadhaan miidhaa adda addaatiin miidhaan suni hunduma keenyatu beekaa. Garuu wantu nuyi yaadanne waan 2000 hin ta'in 96tti 98tti 2000tti 2005tti akkasitti ta'aa dhufe hin beeknu yaadanne hin beekna dhageenye irraa walitti qabnee garuu uummanni keenya amma miidhamaa iddoo kana akka inni ga'e hin beeknu. Akkasuma miidhaa dhufaniitu onnee godhatanii egaa maaster pilaanii sana ga'e. Uummanni dargaggoonni ammayyuu nuufa ajiraatanii ammayyuu nuufa baay'atanii ka'anii isa kana uummata isaanii irraa faccisuutti galan. Ijoolleen egaa amman guddatte ijoolleen qabsoo keessatti dhalatte kuni guddatte qabsoon isiin galeef eenyummaan ishees galeef miidhaanis mala akka fakkaatu obbukeetti iyyuu agarte ka'amee maaster pilaaniin suni gara fuulduraatti tarkaanfachuu dadhabe. Hin mo'amte achirratti wayyaaneen. Gaafa mo'amtu isa biyya walakkaatti Oromiyaa walakkaatti mo'amte gara boorderitti gara wanni itti geessite gara kunoo karaa Sumaalee sana. Achitti geessanii uummata adda addaa wajjinis walitti buusaniiru egaa hin beeknaa baay'eedha. Uummatuma xixiqqoo kanatti Oromoo loluutti ka'e iddoo adda addaatti. Uummanni kunoo warri Beniishaangulii warri Gambeelillee lola isaanii yaadadhu garuu karaa adda addaa uummata Oromoo kana egaa dadhabsiifnaa jedhanii immoo itti galan. Amma gaachirra jirra. Kanarratti garuu uummanni Oromoo waan guddaa waan inni godhee jiru wal gargaaruusa warra buqqa'e sana biyya Somaalee sana keessa jechuun
territory Somaalee keessaa kan amma ka'anii biyya keenyatti biyya takka deebi'anii godhame ari'aman kuni uummanni keenya akka sanatti gargaaruun waan kana irratti waan tokko yaadachuutu nurra jira hubachuun nurra jira yaadachuutu hin ta'in uummanni abbaa fedheeyyuu Afrikaa keessatti akkasitti wal gargaaree hin beeku iddoo gara biraattis hin agarre yoo biyyi akkasii buqqa'uu akkas balaan irra ga'uu Awurooppaa Ameerikaa biyya alaa kadhata namni gargaarsa uummanni keenya amma isa kadhachaa hin jiru wal gargaaraa wal tumsinaa jedhee itti jira uummata kun egaa amma karaa tokkummaa isaa irratti dammaqeera Oromoon wal maleeyyuu hin qabdu jedhamaa ture dhuguma wal maleeyyuu hin qabdu Oromoon kana irratti dammaqee wal gargaaraa jira amma karaa garbaa adda addaa sitti dhufanii bilisummaadhaaf sanni deemu kana akka harkaa hin balleessineef karaa adda addaa gowwoomfamee jechuu kooti. Nuyi sanadha kun Itoophiyaa keessatti isinidha namni uummanni guddaan isinidha malee biyyuu hin jiru wajjin jiraannaa maali kanatu hin ta'in akka hin gowwoomne qofaadha waan ani hubachiisuu barbaade. Mirga keenya fedhiidhuma keenyaan dabarsinee kennuun barbaachisaa miti jechuudha. Amma gaa mirga namni nurraa fudhachuu wayyaaneen iyyuu mirga fudhachuu dadhabde mirga nurraa fudhatamuu dadhabame kana ofii keenyaa immoo dabarsinee akka hin laanne itti yaaduutu nurra jira. Wayyaaneen waan adda addaa gana itti yaaddita. Wal lolchiisuu uummata Oromoo wal lolchiisuudhaaf qophaa'aa jiru gaa amma wanti mul'atu. Uummanni Oromoo kutaadhaan amanteedhaan maaliin wal loluun irra hin jiru. Waa'ee siyaasaa irratti iyyuu ilaalcha adda addaan qaba jedhee dhiyaachuun irra hin jiru amma akka jirutti. Amma akka gara mootummaa wayyaanee isaa ilaalu biyyuma lafaallee haa ilaalu waan fedhallee haa ilaalu uummanni Oromoo yaada tokkoon Oromoo ta'uu isaatii fi mirga Oromootiif tokko ta'ee yaada tokkoon dhiyaachuutu irra jira. Isa booda mana keenya keessa adda addummaa jiru numtu yeroo sana haa mari'annu eessarratti akka adda adda taane mariidhaan waan tokko irra ga'uu dandeenya. Isa dura garuu wayyaanee dura dhaabbachuudhaafis amma OPDO'n dhuguma yoo ta'e yoo warri hoogganaallee hin taane warri gajjallaadhaa xiqqoo uummata isaanii wajjin wanta jiran wanta fakkaata. Qabeenyi Oromoo, jireenyi Oromoo, fuuldureen Oromoo kan hundume keenya ta'uusaa walii gallee akkasittidha horma kan ta'etti biyya lafaattis wayyaaneettis abbaa fedhettis akkasitti tokko taanee dhiyaanneetu hankeenya erga hankeenya jenne booda egaa waan gara biraa ofii keenya of bushuu isaa ta'uu ollaa wajjinis buluu haa ta'uu isarratti booda mari'annaa amma garuu tokko taanee waan qabnuu fi mirga qabnuu fi qabsoo goonuu kan jedhu irratti maanni akeekkachuutu irra jira uummanni Oromoo. Gaarii galatooma Profeesar egaa amma gara xumuraatti jirra gara boibsaatti hin deebi'a egaa waan sochii uummataa kaasneeti haasaa turree uummanni keenya gaaffii bu'uuraa kaasaa jira. Gaaffii inni kaasaa jiru kuni akeekii isaa maal akka inni ta'e illee nu himtanii jirtanii. Kanaaf gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf uummanni keenya maal gochuu qaba jettaniiti yaaddu dhaamsa akkamii dabarsituuf? Calluma jedhee lafaa ka'ee hoobii isa jedhan jira mukubaas waan mukubahuudhaaf ka'ee socho'u miti. Rakkina qaba. Rakkinni isaa keessaa hin baane ammayyuu qabaa jala jira, qabaa diinaa jala jira. Qabaa diinaa jala bahuudhaaf karaa inni itti jiru, warraaqsi inni itti jiru, fiixaan bahuutu irra jira. Warraaqsa isaa gadhiisuun irra hin jiru.
namni karaa baay'ee itti dhiyaachuu danda'a. Akkuma amma Profeesar Makureen jedhee karaa baay'ee itti dhiyaachuu danda'a. Nu tokko, nuti kana, nuti sana, Oromoon nama guddaadha. Oromoon damee miti jirma. Oromoon waan baay'eedha. Oromoon kan gochuu barbaadanii gaafa dubbachuutti kaan. Sana Oromoon ofii haa himatu. Oromoo dhaggeeffadha. Yeroo ati waan ummati keenya barbaade namatti himu malee namni waan gochuu irra jiru kana jechuun irra hin jiru. Of ibsuudhaaf bilisummaa of ibsuu qabaachuu irra jira ummati keenya. Biyya maaraa miidhamanii pirinsipiliidhaan yookiin akeekaan Oromoon hin deeggaru. Oromoon dhaalmaa gadaa qabu nama miidhamu waan miidhaa namarra ga'u hin deeggaru. Kanaaf miidhamooti walitti ta'anii waa tokko goona yoo jedhani waan tokko waan yeroo bara qabsoo kana miidhamooti wal taanee waa tokko uummannu kan waliin hojjechiisu tokko uummannu yoo jedhani Oromoon sana dhoofsisuudhaaf waan hin jiru. Oromoon qabsaa'oti Oromoo garri caalaan isaanii warra Pan Africanism irratti participate godhanii warra jaallatanii warra tokkummaa Afrikaa yoo hawwanii tokkummaa Afrikaa yoo beekamuutu irra jira. Kun keessa irra jira. Garuu utuu of hin ta'in tokkummaa waan guddaa yaadu dura of ta'u dura of hin bilisummaadhaan waan yaadan ibsachuu danda'u fedha ofii himachuu danda'u achirra ga'uutu irra jira. Kanaaf hamma achi geenyutti akka kanaan dura karaadhaan nu deebisan warri wacaan karaarraa nu deebisuu barbaadanii ammas nutti wacaa jiru hin beeknu waan isaan jedhan. Diinni keenya eenyu? Hin beeknu diinni keenya eenyu akka ta'e nu beenna. Nuti diinni keenya isa nu qabateedha. Mee warra kana gaafata. Mee OPD gaafata. Mee warri kaan warri adda addaa gaafatamu diinni keenya eenyu jedhanii Oromoo abalu jedhanii. Kana wajjin lolla jedhanii haa himan. Yeroos walii gallaa diina keenya irratti diina tokko qabnaa jechuudha. Ituu diina tokko qabatanii afaanii tokko. Diina lollu qabna diinni keenya isa nu qabateedha. Impaayera Itoophiyaati. Impaayerri Itoophiyaa immoo eenyuun hoogganama amma EPRDF kan jedhamuun hoogganama. EPRDF Tigree, Amaar, Oromoo, warra kibbaa, uummattoota kibbaa kan keessa jiranidha. Nuyi yoo EPRDF diina keenya bakka bu'a ta'e, yoo EPRDF mataa impaayeraa ta'e, akkamitti achi keessa OPDO baafnee kan keenya mootuti EPRDFin deeggarree akka inni impaayera jabeessu gargaaruu barbaanna. Kana of gaafachuudhaaf waan loojikii hin jirre waan dhugan qabne waan haasaa rogaan deemaa hin jirretu nutti himamaa jira. Kana sagalee qaban mudeessan kan waan alle godhan isaan warra Oromoo hin jaallanne. Oromoo kan hin jaallanne akkamitti beekna? Oromoo kan hin jaallanne ABO hin jaallatu. Oromoo kan hin jaallanne alaabaa Oromoo hin jaallatu. Isarratti kan keessi ta'uu danda'a. ABO yoo jedhamu ABO akeeka ganamaa sana akeeka Oromoo walabummaa fi bilisummaa Oromoo fidee abbaa biyyummaa mirkaneessu kana sakaan isaa isa qaqqabee isa maaloo isa dhaabota jiran adda addaa isaa waa'ee dhaabaa miti amma ABO'n ayyaana Oromooti akka ilaalu kan Oromoo keessaa warraa qosa waan sana kaayyoo Oromooti kaayyoo sabaati malee kan namoota miti kan abbaa tokko miti. Kanaaf uummati keenya isa calqabe dargaggoon keenya akka calqabanitti wal qabaachisan hamma hoogganaa
beekamaa tokko baafatanii yookaan hogganooti jirra jedhanii amma dhaqanii bira ta'anii hogganan itti fufuudhata jira. Qabsoon kun dhaabbachuun irra hin jiru. Diinni homaa nuu gochuun danda'u si homaas nu godhu nu ajjeesu malee go'aa jirra. Alaabaa qabannee baaneesi alaabaa isaas qabannee baane abaadhaa baanyuu qabannee baane isa nama isa mormina taanaan afuun keenya hin jiru numa duuna numa nu ajjeesa. Kanaafi kana hubachuu irra jira. Kanaafi akka qabatanii itti fufuuni barbaachisaadha. Eenyuunu kan akka kennisiisu jechuun namarra. Gaarii galatooma mee Profeesar waan irratti dabalatan qabdu xumuraa yaada xumuraa waan sochii uummanni Oromoo godhuu qabu gara inni itti deemuu qabuu fi waan irraa eeggachuu qabuu fi waan inni gochuu qabu. Jaalebsaan jedheera waan baay'ee uummanni waan fedhu wanta beeku natti fakkaata waan an dhaga'u irraa guyyaa guyyaadhaan duukaa bu'a wanta biyya keessaa deemu kana waan miidiyaan adda addaa kun wanta fidu kana nan dhaggeeffadha wanta uummanni iddoo adda addaatti miidiyaatti mukanallee man dhaggeeffadha. Bilisummaadha uummanni kan inni gaafataa jiru kan inni jedhaa jirus bilisummaa sana egaa akkuma sila jedhe adda addaatti hiikamuun inni malaa garuu bilisummaa jechuun abbaa biyyummaa biyya isaa irratti alaabaa mataa isaatii dhaabbatee biyya isaa ofiin bulchee biyya lafaa kana irratti illee Oromiyaa kan jiru kuni biyya lafaa kana irra kan jiran biyyoota keessaa tokko ta'ee uummanni Oromoos uummata tokko ta'ee akka argamudha bilisummaa jedhee kan namni kumaatamaan itti du'aa ture ammas itti du'aa jiru. Inni kuni dogoggoruun irra hin jiru kanan dogoggorsinaan jedha warra qabsoo godhaa jiruuni warra itti du'aa jiruuni. Kana yoo dogoggorsitanii qabsoon kuni itti fufa malee dhaabachuudhaaf hin deemu wanta bilisummaa asii arganne jettanii fudhattanii yoo itti gammaddan har'a borimmoo rakkinatu dhufaa borimmoo hin dallantu du'atu dhufaa biyyaa ba'uutu dhufaa kan akka hin taaneef ammuma iddoodhaan ga'uudha waan baay'eetu irratti wareegamee jira uummata nama baay'eetu irratti wareegame waan baay'eetu irratti kaffalame gara fuulduraatti wanta amma kaffalamu kana wareegama amma ta'u kana gabaabsuudhaaf ammuma iddoo akka ga'u irratti hojjechuudha irratti walii galuudha gowwoomuu miti. Awwaalaa dhaggeeffannu akkuma jaallee ibsaan jedhe namni wanta adda bilisummaa Oromoo kanaan dura qabatee ba'e kana jibbanii Oromoon jaallatan. Amma yoo ilaaltanii nama Oromoodhaaf dubbatu namni jaallatu hin jiru namni warri Oromoon jaallanne isaanii hin jaallatan maqaa balleessu yookiin immoo dhaggeeffatan iyyuu yookiin immoo warri Oromoodhaaf dhugaamatti dubbatanii hin dhaga'aman iyyuu miidiyaan tokko warra Oromoodhaaf dubbatuuf iddoo hin kennu ofii isaaniitti immoo miidiyaa qajeeltuu wanta hin qabneef ba'anii uummata Oromoo qaqqabuu hin dandeenye. Kanaaf wanta dhaggeeffatanii Oromoodhaaf hin ta'amoo hin ta'uu iddoodhaan ga'amoo hin ga'uu jettanii qeeqattanii dhaggeeffachuutu isinirra jiraa kan jedhudha. Keessuma keessaa fi dargaggoo keenyaaf qeerroodhaaf warra uummata Oromootiif du'aa jiran kanaaf waan an dabarsuu barbaadu. Kanuma jechuun barbaada Abbaa Malkaa. Gaarii egaa Profeesar Kuriyaa Bulchaa ibsaa guutamaa yeroo keessanii fi yeroo keessa wareegdanii waamicha keenya kabajanii hanga kana nu waliin turuu keessanii fi maqaa daawwattoota keenyaatii fi maqaa Arsadee Miidiyaatiin isin galateeffadhaa fayyaa ta'aa galatoomaan isiniin jedha. Baay'ee galatoomaan jedha jabaadhaa akkasuma jedhaa agartu keenyaaf godhadhaa nagaan jira. Baay'ee fayyaa ta'a.
Galatoomaa egaa jabaadhaa miidiyaan keessan kun babal'atee uummata keenya akka qaqqabu irratti hojjechuutu sirra jira. Egaa humna barbaaddeetti dabalachuutu sirra jiraan jedhaan nagaatti ammaaf. Gaarii galatoomaa egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin har'aaf dhiyeessine kanumaan raawwataa ogeessa teeknikaa keenyaa jaallalumaa waliin anis abbaa malkaatii qophii kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaan isiniin jedha.